دفيجي يوم Hamzaan hin ورا jiru قانا في jaaf صارت تكون أمال سبيل جرا أكن وأنا رجل خلاص دبينا فقط خلاص jechuun ragaan san نمشي ani jechuun ani رجعنا waan فنان inni seeneef ونمشي Hamza دين dhaggeeffadhu نجيب siiba نمو ملارا dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu ملارا باسان دي منو بيته أما قافي مجاو laala كنو جرامي حمزة أبو موسى سانغا يو فدا أتي يوف دجالك جوري شيكوتين تنجرجا سيفيد نفرط منفرط بالبد نفرط obboleessa koo jechuun wallaahi Hamza hadiisa sahihaa ifiifun jechuun ifiif ragaa firra ba'uu jiru obboleessa wassan kiyya waliin shawwannu jecha rasuulaa fudhachuun jechuma takka rasuula irratti kijibuunii fi nama biraa abu mu'aaz irratti sirratti kijibuun wal adda fal yatabawwa maq'adahu minan nar waan rasuulin je'in jechuun waan rasuulin jirti je'e namni dide ani dhageeffan akkasin dhageeffanne bira deem dhageeffadhu Son samboottu dhageeffan Sheikh Jaabi ani waan biraa hime hin dhageeffan Sheikh ani Hamzaan dajjaala kana bursaade bara kutee ni dhufaa jee arran dhufu jee arran jiru jee arran ragaan quraana keessa jiru jee waan ni quraana keessa jiru hedduudha jee saniifin seenee malee seenee taasisa assalamu alaykum wa alaykum ana salaam fi ati dajjaalni jira jeetin amanaan 100% sigalema garuu gaafii amma obboleessi keenya Hamzaan kaase tana ija bareedduun ilaalla irraa barachuudhaaf yoo ragaan bareedaan mucaa kanaaf deebi'e anallee bakka sanitti liyuxma'inna qalbii achirra na dhaaba si galte taniin duraan itti amanu san ni jiraa san garte garuu yoo wal faalleessu taate hadiisa wanni kuni akkamii waan jedhu gaafii kaase atiis akka nama Oromoo Islaamaa tokkotti namoota qunnami wal dura fidi mucaa kana wajjin hadiisni wal dhabu kun kaan ija takka qaba ja kaan ija qabu ja kaan dheeraa ja kaan waan akkasii dhiyaate nuti wanni barannees ni jiraa dajjaalni dhufatti baranne akkamii waan jedhu atiis fakkariga wal dhiyeessi ummata wal fidi akkasii galatooma rabbiin anaaf isinis hunda keenya waaqa ceelchu aansan Hamza akkana jaa akkas jaarra jechuma isaa afaanirraa ragaa haa ba'u abbichi firatti ansanii malee waa takka Hamzaan akka dajjaalin jirree jedhu amanu ansanii fudhadhe gartee bas nama jechuun nama isumaan gaafadhaan jeen Abu Moz siin dhageeffu yeroo dhugaadha yeroo waan takka haasoo walii san caqasaa deemnaa misa maal jedhan beektu obboleessi keenya kun nama Islaamaati Hamzaan nama shahaadaa qabu mun wajji karaa amantii teenyarraa isa chin dhiibnu beekta gizee haasoo isaa wajjin obboleessa keenya waan tana akkamii hubattee jennee isa gaafanna malee akkuma inni gaafachaa jirutti arra inni amma reefuun tana wanni seeneetiin beebee taareef wanni jeen Hamza sheekottiin waan kana ragaa Yusuf fidanii fudhatamuun fudhattuun jeena kunoo nu dura jira abooniin fudhadhaa jean ragaan barbaadaa jee saniifuu wanni asitti illee dhaamu nama viidiyoo kana ilaalutti illee dhaamu nama waan kana ragaa fayyadamaa fidee mucaa kanatti himu fidaatii waan kana fudhachiisa nutiifillee adda baa waan duraan qabnu san nuuf gajjabeessa jeetiin amanaan مالك إبراهيم غافر ربين أجستني خافت أنا قرسي سجين أولم تؤمن جين قال بلى ولكن ليطمئن قلبي جيني مره yeroo kana joon kan rabbiin hin beeku akka Ibrahim aman hin beeku rabbiin hin beeku jechuudha ya'lamu sirra wa akhfa duba rabbiin akkana barnoota nama gaafata waan garii bar amma fakkeenyaaf yoo nama tokko ajjeese koronaan nama ajjeesaa miti koron huwa yuhyi wa yumiit rabbiin ang waan fadhe hojjeta waan fadhetti angoo kana akka fadhetti kana yeroo fadhe waan fadhetti fayyadama rabbiin booke nama fayyadama kaan fayyada wama ya'lamu junuuda rabbika illa waa hedduu hojjeta na'am so Qur'aan jechuun ani baraan waan gartee obboleessu akka ilmiin qabaafin tanisitti haasawtu jiru Hamza ka ilmi isarra dhugee deemu jira deero namni inni irraa baratees ka isarra ni beeka inni akkasi beeka anis akkasumatti hundi akkasi Hamza waan inni narra beeku jira waan isarra beeku jira namni kun hundi waan itti ol caalu qaba amma akka xeeti ko karate sirra siin gaafadha fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamu ispoortii Hamzaan gaafadhu dhufe siin gaafadha karate gartee haanitu jaan daabboo gartee masjida sheekha itti seenee jaan Hamza asin ni beeka itti seenee sheekha jeen gartee rabbiin maa farratnaa fil kitaab min shay'in jaati mee daabboon gartee kiiloon 50 qabaate daakuu ificaayi daabboo mee qanaataati jeen boo sheetichi maal jeen mana daabboo zira dhayinee gaafannaa kootu jedheen rabbiin akkas jaa namtichi bujaajummaati ol kee abbaan mana daabboo qabu abboo kiiloo meeqa qabda jedheen sheekhan cinqinii yoo kiiloon kana qabaate kana siitaati daabboo sumuni daabboo qarsheen kana siitaati jedhan akkasitti dhumatti waan hundi waa doktoraan gaafadha malee Hamzaan gaafadhu waan amantii ummata amantii kan hordofatu gaafadhu akkasuma jechuudha gaafii gaafadhu ayye gaafii tiyatana tartiibaan akkanaa deebiftuun fadha rabbiin subhaanahu wa ta'aala
isa ka ajjeesee kaasu isa ka roobsisee caamsu dajjaal kana rabbumaatu namni tokko yoo ajjeesee kaase roobsisee caamse jedhan dandeettii Allahaatti qabu qaba jechuudha. Dandeettii Allahan ifii qabu tana dajjaaliif Allahatu kanne moo eeysatti rabbiin dajjaaliifin dandeettii tana kannee isin fatanaa quraana keessatti gaa quraana kana keessa ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن خيستي لكي بو أنقاف تقو دنديتي تيا إبالو فين كنة إبالو سنفتنا فجتش إسنت أفوتا وان جولي جرابو موات دنديتي ربي نما براتي فين خنا ربين أكوان فدي قرؤ دنديو بيتا من بيتو أكوان فدي وجتو دابر قافين سقافة دي براد ما إيه قافين قافة تخا ربين أكمان سي ويفعل ما يشاء أبوان فدي وجتا إسرنا نمني سقافة تنجر أكا فدي توجت توقت أنغو أجيتا أنغو اتخاني أجيسو غرتي أنغو نما توقو اتخاني أكا فكينيان سيقوري جرامزا سيون سي أجيسي أنا سي أجيسي يچو سببان ربي نما أجيسي يچو هاي ماستر ما بوكسي ندينو أجيسي إساتو أجيسي إساتو رب إيه نيو من أمتشفانا deemta aqlii miti rabbiin anaa ajjeesee kaasaji anaa roobsisee caamsaaji quraana keessa nuu hime eenyu kan aduu dhaabe gaafaan aduu dhaabe eenyu aduu dhaabe kasin beeyto nabiyyi ya beeyto ay dandeetii rabbiitiin dhaabe moofi dhaabe dhaabbadhu jeen akkamiin dhaabe dhaabbadhu ajajatti kanne eessa dandeetii rabbii jaachetti akkam godhee dhaabe akkam godhee dhaabe jetti waan gari samga osuma keessa bara isaan ajjeese kaase akkaati jettu kanatti ammas beekee bar amma waa isin joo dhage hamza wa ilmi kasirra beekuu jira dhage hamza mee akkini si jedha dhaabbadhu gaafii an dheessu miti an gaafii siitu dajjaaliin jiru jetteeti dhage si hojii innaa sawu aqliin deemta qur'aana keessa waan hin jirren siimaan si jedha dhaggeeffadhu an akka teetu ilmi ati deemtu akkanatti hin deemu ulamaayin akka deemtetti malee hamza waa ati bakka hamzaan bar yoo akkas jette bakka hamzaan jannata itti seena jiru kan eegus eenyu jannata seena siin jedhe yoo akkas jette bar hamzaa fidi bakka siin jette maqaa kee fidi quraana keessatti warra azaabaati ayyee fidi hamzaan warra azaabaati yoo tees lakki tanarraa man amila saalih min zakarin jee rabbiin dubbate jenna duuba waan akkanaa naasaa lakki abu muwaas hay waan fakkaatu asaa ايش معنى من ذكر وانثى dhiiraa fi dubartii irraa dalagaa gaggaarii dalagarate man amila saalihan min zakarin aw unsaa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayaatan tayyibaa saniba ابو معاذ ايتنا ما خافته an gaafii takkaafin seen gaafii takkaaf seen mujaadalaan seen wajaadilhum bil akka qabdi rabbi wahiyat hikmaa warra gaafii gaafachuu jira lakki ilaala maastar kiyya dhaabu gaafiin gaafachuu jira amzu ana abu muaz waan walii galuun jira gaafii si gaafachuu jira quraana keessa akkana jee akkuma quraana keessa kaasee amma hadiisatti adda baasu jiru kana tadajjaalis quraana keessa kaasee hadiisee mi'annaan quraana keessa hin jiru takkaan dhufe si galte yoo quraana rasuulati hime waan rasuulli hime hasan kiyya waan rasuulli hime akka quraanaatti ittiin fudhadha salaatan nu barsiise sahaboota barsiise sahaboonni dideen jiru takka ummahatul mu'minata didde takka jiru hadiisa da'iifa fi dideen warra dajjaal dide hadiisa da'iifa hamza dajjaal dide ani waan biraa wajjin naasawu akkasuma gaafii biraa kam nagaa bas dajjaal rasuulli dubbate salaatatti rahmaa gaafata hamza mana maaliif dhufte abu muaz rabbi diduu adi duree ani maaltu abba man shaafar yuumin fa man shaafar yakfur maaliif dhufte abu muaz mana kana maaliif dhufte amma gaafii takkitti dajjaal ni jira moo hin jiru takkitti inni afaan isaa tira hamzaan dajjaal inni nama viidiyoo isaatiin ilaale amma tokko ta'e dhufu jira arra dhufutti hin jiru dajjaal ni jira moo hin jiru gartee osoo description isaatiin na dhagay abu muwaas amma ummata kanaan nu laalu jira akka waan nama tokko ta'e ni jira ummanni halaalu ummanni maal halaalu lakki ilaala akka waan afaan kiyya wal dhabee ummata irra fakkeessoo osoo hin ta'in amata kote dajjaal ni jirattiin beeka arrammoo akka viidiyoo kee deemdhaan yuutuubii kee ay ma quraana jijjiirame new testament old testament quraanni hin jenne bara abu muwaas maal taate akka waan hin jenne jennan karakkarin ka kas jette arra deebitee hadiisni sanuma hin jijjiiramu hadiisni quraanni sanuma sanirra nan karakkarin an san je'e arra naa galtee siin jechuu jira kan jirre amma walii galle eessarra sii galte kan jirre quraana rabbiirra quraana rabbiirra
قرآن ربي رواني جر أشيت قافة سين دفع مالي بجت إيسا دليل فتح قرآن كم مرة قرأت دران Gaafasan akkuma isinitti himan kanatti ani isinitti himan Eenyu arrammoo nutti keessa gabbu'eetiin laal. إيه نونتي مي جرا ميتون إيه نعم زامي إيه ستي قرآن إيه دجال هنجرو أتبر مقاسا بربادي برخي تيسان سان وام زاخي مقاسا أنا في ده القرآن كيسا وهم إنسى إبساطك وهم تكادن مقاس ديكي جت كم سايبس. زاخي مقام نبي محمد أبان ساعات ساعات كيف تجور عائشة قرآن كيس نجور مكان جنة أبو مواس ما دين نجور مكان قرآن جنة قرآن كيس مكان نجور جنة. خنا No, هون no, ده مكان تماما جنة. نجور Maqaan jenne ما Ufaan. جت يونا في Maqaan الدنجة jenne. مقاسا والله كده فيديو خير ترى تمزح لا، لا. فيديو خير يونا في الإسلام Soosa وطنا bar نسيته Dhaga'i. Maqaa isaa qofaa miti. Maqaan isaa inuun jiruutiti. Maqaan isaa akka hin jirreen beeka dhibbaa dhibbatti. دجون لماذا؟ رسول أفان رمباني Hojii أنا Rabbii تكتب تنا دي سمع قرآن إيجا قرآن كيسا دم نيمتي دم قرآن كيسا حديثة تسديبني رسول دجال جو خان دبني أفان ساترة ربي سر إن دبني إيجا وإن لا، لا، تنازعتم في شيء كفر وإن تنازعتم في شيء فردوا لا، إلى لا، الله حمزة، كتاب الردم حمزة، نيمتي حمزة. ماستر كيا Hadiisa قرآن كيسا keessa baran hin jiru siin hin jenne. حمزة ناخذ نقطة Hadiisa ناخذ نقطة hadiisa keessa hin jiru lee dhaab maas kan السلام dhaab. عليكم Hadiisa السلام keessa hin عليكم jiru siin hin jenne bara السلام Muwaaz. عليكم وعليكم السلام حمزة السلام عليكم وعليكم السلام لا أما أبو معاذ وني سنجي قرآن خيسا جزء من حديث دفنا حديث خيسا رسول إيه. بتي دجالي أكل فقايا كسيمي وني ما قاعدين جرتو حديث قرآن خيسا حديث خيسا أجرّي حديث خنا مم. ولدا بجراج حمزة نما قافين ناقل أفهم. كسنا فكر Kana khalaas. حديث خنا كم ولي قال جنا قافين أبو معاذ ملء حديث حديث خنا في حديث أوري قلت مالي يو حديث في حديث أوري أرارسدا قرآن آية قرآن قرتي واني لكن- ولي قوتا مالي حديثني قرآن فسر يو حديث قرتي حديث أوتيت من وان يتشون فكاتا سني كان رسول حديث جدت حديث ميسر عليه إيسا قافين قاتي أبو معاذ نلقاه جرتا السلام عليكم لا وعليكم السلام. قافين أتخاف قرآن خيسا